Ijoolleen reefu biyya keessaa gara biyya alaa dhuftan gara biyya Arabaa jecha please video kana na caqasa. Nan beekaa amma yoon kana siniin jedhu sinitti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Kan badee isin reefu warri biyyaa baatan kun garuu akka warra akkam siniin jedhu guys yoo dhuftan walumaa galatti akkaawuntii baankii ofii keessanii banadhaa koottaa kan maqaa keessaniin jiru. Okay? Maallaqa gaafa ergattu nama ji'a naqee irratti si galmeessuu danda'u haawwadhuu koottu sanaan gadi jaalalleedha jinni jaankadha maalidha achumatti dhiisii koottu shi lubbu dagadhu achumatti namichi gaafa araba ba'uudha yaada dhiyeessituuf asumatti waliin guddanna siin jedhee achitti si gadi siin qabin waa tokko siin godhu dhiiga kee xuuxuu malee waan san ammuma dhaabila yeroo kana itti yaaddu kanatti garamiinan maallaqa fida garamiinan jijjiiramaa garamiinan warra koo jijjiiraa garamiinan obboleewwan koo baasa sanirratti fookas godhin kan utubee si qabu lafa kamittuu maatii keeti jecha walii galla maallaqa qabaannan koondiishinii bareedarra jiraannan ati miidhagnaan of qabde taanan wanti hundi sitti kaatee dhufala si miti ka barbaacha deemuun si duuba yaa'a si fuuldura yaa'a si marsa situ filatee waan barbaadu san akkasitti keessaa fudhata jecha. Dubartiin addunyaan tun dubartii mataashii gadi cabsitee jiraattu. Dubartii akkamsiin jedhu akkas jaalala jettee maal jettu kanaaf hin taatu jecha. Dubartii jabduu kan rabbi ishii sodaattu kan ejjennoo ishii beektu kan kabajaa ishii eeggattu. Siigalee kan dalagattu kan maallaqa qabduuf taati addunyaan tun. Yeroo akkasitti itti qisaasessuuf kutattee kaate kana dhiisini. Hundumaa fi hidna qabama kanaafis sanaafis rabbi qooda hunda keenya lafa nuu kaa'ee jiraan. Okay? Wanti amma ati karoorsite kun garuu jecha akka anamma siin jedhe kanan taane taanan sirrii mitiin umurii teef fixxaa. Akkaawunti baankiin baafanne taanan maallaqni kee hin jiru. Abbaa fedhe irratti argi hin jiru gallaan hin argitu. Jaalalleen achi taa'ee halkanii guyyaa sitti haasa'u sun kanan biraa hojii si shoommisaa gallaan carqii qullaa maandisii irra kaattaa. Umaa waa takka hin qabdu bakka mooraalii hin qabdu taanan jabduu miti taanan deebiteetu araba ba'uu hin dandeessu achumatti abdii kutachuu dandeessa jecha sanaaf of eegaa please of eegaa bakka akka itti baatan beekaa dhimma baataniif beekaa rakkattanii ba'uu keessan beekaa maallaqa liqeeffattee dhufuu kee responsibility biraa qabaachuu kee of guddisuuf dhufuu kee san sammuu kee keessa kaa'ii hin shawwadamiin ati nama si olititti heerumuu qabda ati nama koondiishinii si olirra jiruutitti isa waliin rileeshinii uumuu qabda irraa gadee galtee biqilan nagadin. Okay? Nama si oli kaalaas jijjiiramaaf dhuftee nama jijjiiramaarra jirurra qunnamiin rileeshinii irra yoo barbaadde jecha ammatti garuu sin hin barbaachisu reefu baatamitti hojjedha maallaqa dalagaa sa'aatii keessan garamiin akkamitti maallaqatti jijjiiru jedhe mana maadaamii yoo dhufte mana maadaamii duwwaadhanii miti maallaqni kan argamu bilbila kee fayyadame akkaman godha maalan godha tantanatti yaadi jecha sa'aatii keessan hin gubinaa please kana gootanii abdii kuttanii lubbuu teessan dhabdu jecha dhumarra. Gatii keessaniif madaalli isaa akka namni isinii baasu hin eegina. Gatiin furtuu keessanii harka keessan irra jira. Gatiin furtuu keessanii du'a miti, finyoo miti, abdii kutannaa miti. Buleetti keessan sooyyeedha. Har'a waa'ee dubartiirraa waa tokko isiniin jechuun barbaada. Dubartii jechuun furtuu jireenyaa yookiin immoo kiituu laayif jechuudha. Kanaaf egaa dubartoonni kana quba qabduudhaata. Dubartiin haadha, obboleettiidha, haadha manaa, mucaadha. Warri dhiiraa immoo adaraa nuunoo akkan jennu. Warri dhiiraa immoo dubartii keessaa dhufu gatii ta'eef isin immoo achuma keessatti argamtu gatii ta'eef badaa waa'ee keessan haasa'uun hin barbaachisu sirratti maaliif dubartiitu ji'a 9 garaatti baatee isin da'ee gatii ta'eef dubartiima keessatti argamtu isiniin jechuun barbaada. Dubartoonni egaa akkuma beekamu biyya jaaruu biyya utubuu ijoollee guddisanii biyyaaf geessisuu irratti cidharratti gaddarratti waan dubartiin keessan jiran tokkoyyuu namatti hin tolu yookiin immoo gaafa lolli jiru karaa biyyaa jechaadha daangaa biyyaa irratti onnachiisuu waan akka cuukkoo qorii waan garaagaraa akaayii qopheessanii galaa galeessuutiin beekamu jechaadha. Kanaaf dubartiin biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa qabdi. Kanaaf egaa addamma kana jenneeti dubartoonni shamarran gatii keessan beektuu laata marcuma irra teessan beektuu laata waan harka keessan irra jiru beektuu laata harka keessan irra maaltu jira furtuu maalii jiran isin jedha furtuu jireenyaa yookiin immoo kiituu laayif furtuu kana itti fayyadamaa jirtu moo darbattanii gattan immoo iddoo keessan wallaaltan immoo akkamirra jirtu kun gaaffii kooti.
Idda gatii keessan beektaniiti gatii keessaniif madaalli isaa akka namni isinii baasu hin eegina. Gatiin furtuu keessanii harka keessan irra jira. Gatiin furtuu keessanii du'a miti, finyoo miti, abdii kutannaa miti. Waa hedduu jennee ilaaluu dandeessu. Yeroo muraasa yoo obsitan rakkina har'a jirurraa dandamattanii yoo dabartan waan guddaatti ce'uu fettu. Furtuu ta'uu keetu beektee waan meeqa qabantu beektaa? Jireenya meeqa keessa qabantee galtu beektaa? Biyya meeqa keessa qabaltee galtu beektaa? Jireenya nama baay'ee keessa bantee sirreessuu hin dandeessu. Furtuu kana gaafa bantee mana onaatti ola seentu waan barbaachisu qixeessitee nyaata qopheessitee ijoollee qabda taanaan uffata isaanii qulqulleessitee waan baay'eetiin urgeessitee bareechitee waan ga'aa tokko ijaaruu dandeessa. Kanaaf adara yeroo darbuuf jettanii finyoo fudhattanii lagangaliina. Dubartiin furtuu jireenyaati jennee ofii keenyaaf immoo jireenya keenya du'a yoo dabarsine wal duukaan deemaare hin deemu. Kanaaf obsaan aannan goromsaa dhuga jedhumini obsaa rakkinni jira eeyyee jira. Mana hundumaa jira eeyyee jira. Haxinnaatu haa baay'atu rakkinni biyya lafarraa nama hundumaa keessa mana hundumaa keessa jira. Rakkina yeroof jettee du'a kee ittiin murteessin lubbuu kee qaalirratti hin murteessin. Rakkinni kun bor darbuu hin jiraatiin. Du'a tokkoffaa kan du'usi lammaffaa namni si duukaa du'u hin jiru. Sadaffaa gubbaa waaqarraattis kan gubatu si gatii taateef kara meeqaan maaduu obboleettii koo atoo siin jechaan jira furtuu jireenyaati. Dubartiin furtuu jireenyaati. Dhaamsi koonni dhuma gatii keessan bara furtuu keessan iddoo gaarii kaa'a ittiin banaa ittiin cufaa iddoo gaarii kaawwadhaa isiniin jedha galatooma. Gaafa duraa haati faatee Dr. Abdussee waliin doktora jennaanii misanillee gaafa Abdussee waliin mennek jette san xiqqoo miira keessa seenee ture. Garuu achi as yoo hubadhee ilaalu Abdussee miskiina yoo kuttee jala keetteeyyuu hin nyaatu. Nyaadhu jettee yoo sadii irra deebitee maleeyyuu hin nyaatu sii galee. Kun ammoo dikoodha. Shayxaanur rajiimi. Asli jechuun shayxaanur rajiimi baay'ee. Nyaadhu jettee hayyamuu miti osoo atuuyyuu qulfii itti goote qulfii san caccabsee daakee balaa buusa bakka sanitti. Asliidhaan amma haadha faatee waliin halkan takka buluu sii wayyamoo jaannata seenuu sii wayya osoo ittiin lakki haadha faatee waliin bulee azaaba seenuu naa wayya nama jedhu. Kenna warri akkasii beeki waan kana jaalata. Ijoollee teenna tajimmaa warra jimmaa kana ammoo osoo ati shamara kudhanii fi qarshii biiliyoona tokko bira keettee kana filattamoo jaannata filatta jedhaniini jaannata filadhaadha. Sunni warra rabbiiti rabbiin sodaati. Tunniin shayxaan irra jiimonni rabbiin sodaan qabdu. Jaalala waan sanii qabdi jaalala Aishaa kana qabdi. Rabbi Aishaa jaalachiise sii galee. Kanaaf haati seenaatiyyaa uf eeggannoo cimaa godhi. Wayita gurraachi kuni manaa ba'e milikkata itti godhe Abdurazzaaqii isaarratti. Bakka milikkata wayii waa wayii qalama bitadhu qalama wayiitiin tuqii bahi. Yoo wayita inni mana deebu qalamni sun irraa bade waa balleessee jira waa daakee jira diko. Diko waa daakeera. Nama live irra taa'ee ijaan gudee dubaru ijaan gudeedha ijaan deema. Nono chino. Live irra taa'ee wayita dubartiin bareenni live isaa oseentu akkasi gallaala bar. Asliimoo. Ndee. Ani simaaf yaada seenaa dhugaa bultis si bada. Jirus si bada. Kuni bineensa. Gurraacha kana namni siin jedhe bar milikkata itti godhe Abdurazzaaqii isaatitti wayiin tuqi wayita inni manaa ba'u bakka galgala wayita galu ammoo laali. Yoo carraa argattee dalagaan maal jettee mootu yeroo baay'ee wayita inni manaa ba'u duuka bahi yookaan hudduu isaa irra kaameeraa wayii wannoo invisible kaameeraa jira itti gaxxami. Ka qulfi irra gaxxamu jira itti gaxxami. Akkasumalee jiruun hin taatu kun waraabessa haadha faatee olii nama bifa haaraa wixwixachuu eegallaamoo. Bas ma'aamol danfas quddus odoomlaak siidhumatteerti haadha seenaa. Doftara of eegi wallaahi of eegi. Yoo maraka ati dadhabsiisu taate anatu kaameeraa diqqoo isii invisibilii anatu ergaa faadha seenaati sirratti hagaxxamtu rifeensa kee keessa gaxxamti ziipii kee irra gaxxamama kophee kee irra gaxxama guyyarraa waan ati dalaydu akkasitti wannoo si goona saaxila si baafna kanaafuu uf kabaji wallaahi nutu kabaji sitti godhee kabaja san amma daangaa dabarsu jirta.